Yoo waraqaatu jaalatamtootaaf kabajamtoota obboleeyyan kiyya warra yuutuubii kiyya jalatti argamtanii dhiifama jalqabarraasanii waraabuu dhabuu kooti dhiifama akkaataa maqlubaa itti hojjetan waliin ilaalla hanga dhumaa naa wajjin akka isaan isiniin jedha kun diyaayiidha. Diyaayii kanatti murmurattanii daqiiqaa 10 hanga 15 danfiftanii heelii filfil aswadii habba habbaatti gootanii jechuudha. Shunkurtii habbaa keessa buuftanii akka shittaan aaraaraa sinuttuun kan danfifattanii kunoo danfadhee baaseera nan xabbasa jechuudha booddee zayitii irratti. Booddee zayitii irratti xabbasa siniin jedha kunoo keessaa baaseera. Asitti immoo zaharaan qabaa yookaan immoo qarnabiil jedhama. Filfil akhdariin qabaa, dinnichaan qabaa, baadinjaaniin qabaa jechuudha kunoo nan xabbasaara kunuula. Kanaafuu wajjiniin haa turru na jajjabeessaa laayikii, koomentii, sabskiraabii naa godhaa. Dogongora jiru hunda isaas immoo dubbadhaan isiniin jedha. Hanga dhuma viidiyoo keenyaatti naa wajjin turaa. Kana xabbafadheera kana tafee jechuudha. Egaa akkuma beekamu baadinjaanii malkii kanaan xabbafattanii kunuula dahabii jechuudha. Warra galgalisaara isa kanaan xabbattanii jechuudha. Egaa baadinjaaniin keenya kunoo bahee jira jechuudha. Karaa diyaayiitti dabarfannuu kun immoo diyaayiidha. Xiqqoodhumatti hammaramannis baay'ee miti waan ta'eef xiqqoodhumatti hammaramaa maaliif bilchaataadha xiqqoo biddarra kaameera waan ta'eef xiqqoodhumatti hammaramaa jechuudha. Amma immoo kunoo diyaayii sadarkaa kanarra geera asii immoo shunkurtiidhaa fi shunkurtii xiqqoon qaba jechuudha. Asitti zaytiin itti gooti zayitii barbaadan mana kanatti zaytiin fayyadamna. Zayitii barbaadan itti gootanii jechuudha. Akka kanatti immoo argitu miti immoo diyaayii. Amma diyaayiin keenyas kunoo bahee jira jenna. Sooxiin isaayyuu kalas cufeera. Harkayyuu na gube xaxaxaa'oo viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaa laayikinaa godhaa isiniin jedha. Amma wanti xabbasan ulaa kana hunda hin jabaata hojiin isaa hedduu ulfaata maali waan hundi kuniyyuu waan zayitiitti galla'amu jechuudha. Kun erga shunkurtiin keenya immoo sadarkaa kanarra gahee ruuzii kunoo bishaan keessaa qeesseera kan naqaa jechuudha. Ruuziitti naqeera kunoo. Shunkurtiin firee tokko hin baay'atu shittaadhaa fi shunkurtii firee tokko hin caalchisina. Yoo xixiqqoo taate firee lama yoo baay'ee hojjettan jechuudha. Nama likkiidhuma baay'ees miti xiqqoos miti isiniin jechuu barbaadetan. Baay'ee erganii ruuziin keessan akkana isinii xiqqoo shunkurtii wal fudhateen booda buhaaraatii kamiyyuu isiniif ta'a garuu buhaaraatiin kun buhaaraatii ayinatii torba of keessaa qaba. Sabaa buhaaraati jedhama kun sabaa buhaaraatiidha. Kanaaf iyyuu kun waan hundi of keessaa qaba. Yommuu dhabdan immoo waan mana keessa jiru fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Xiqqoodhumatti godhama danuu miti waan ta'eef qimamiin biraatti hin galu kanumatti godhama. Bilcheeffamu ruuziin immoo achi immoo bishaan kun bishaan isa gizee diyaayii kun danfee keessaa fudhamu qimamii garaagaraa qaba keessaa qeense jechuudha. Kenna qataara laa galee bas. Amma jala dhaamsee tanin iyyee soogidda qaba silma bishaanichi kun soogidda qaba waan ta'eef jala dhaamseen isa kana immoo distii biraatti iji isaaf fahadha jechuudha.
Kun ruuziin koo bahee jira isiniin jedha. Amma as geenyeerraa distii fidadheera. Distii kana keessatti niyyii kana naqaa jechuudha jalqaba. Dura isin kana keessa buusaa. Akka distiin hin gubne kubuzluu midhaanii kana keessa buusa jechuudha. Distiin tiniitii miti distii maqlubaatii miti distii maqlubaan qabanu mana kana distii maqlubaa silaa tiifaaliidha akka inni hin qabne keessaa deebisuu mijatama immoo kan itti fayyadaman. Kunooti jechuudha gaamma kubusii sana jala buufadheera xiqqoo ruuziin irraan naqadha. Yaani xiqqoo masiida noomiti jechuudha baay'isuu. Akkasii kameeraatu qaama. Daashii koofuu godhadha jechuudha. Si amma sirriitti feeramatti fakkaata. Amma duraa bismillah lakun deeyyaa'eedha. Tartiibaan nama jechuudha dinnichan itti godha. Akka deeyyan. Kunoo dinnichan itti godha saaraa dinnichaa jechuudha. Kun dinnichaa akka jirutti. Bergan dinnicha godhadhee ka'e immoo kunoo diyyaayiin godhataa jechuudha. Diyyaayii sadarkaa lammaffaa. Diyyaayiidha kun lukkuu jechuudha. Diyyaayiin gaafa narabaatti afaan keenyaan daaqqoo jedhamti lukkuu jedhamti. Baay'eetu jira jechuudha. Akkasii gaanaa wajjin erga isa goone kaan immoo isa kana zahraa kana godhatti. Kunoo zahraatitti nama. Maaliif jennaan sadarkaa isaatiin innuu nama baadiyyaaniin bilchaataan ammoo coqa dafee jechuudha. Akkasii. Kanatti itti godhamee akkanatti zahraadhaan booda immoo filfila akhdarii yaani baay'ee miti inni silumayyuu xiqqaadhaa foolii isaatiif bareeda tokko guddaadhuma isaanitti godhee itti gootanii jechuudha. Isuma kun hundi isaayyuu waan xabbafamaadha jechuudha. Xiqqoo xabbafamuu qaba hundumti isaayyuu. Filfila akhdariin dhumeera. Amma gaa baadiyyaaniidha tartiibni baadiyyaaniidha siin jedha. Achi immoo fillargootii keessanii timaatimii. Timaatimii itti gootanii baadiyyaaniin erga godhamee ka'e kunoo baadiyyaanii godheera. Dhumeera jechuudha. Zariin kudaarii jedhame dhumeera jechuudha. Dhumeera amma kudaariin. As keessa keewwan itti dhiin. Amma ruuziidha kunoo ruuzii tafe. Ruuziitti goona. Ruuziin ilaa kunoo. Godhama areera keessatti godhama. Abbaan distii maqlubaa qabdanuu jaleetti ruuzii xiqqoo gootanii kubusii jala buusuun barbaachisu. Ani immoo distii maqlubaan qabu kanaaf ruuzii jala buuse. Ruuzii biyyatti naannee ittiin jala buuse. Kuni distii maqlubaatii miti. Qobaatti qabaman jira distii maqlubaa. Nyaata baay'ee ajaa'ibaadha nyaanni kun. Nyaata baay'ee ajaa'ibaati. Kunoo ruuziin sitti nammeera. Achii booda immoo kunoo bishaanuma isa kana. Isuma kan diyyaayii silaa kunoo akkanatti gootan jechuudha. Kunoo ani ibidda qabsiisee ragaan ibidda isa boba'u miti. Gaazii isa kaanii waan ta'eef gaazii isa kana waan ta'eef ibidda waan wal rumiti kunoo ibidda irra kaa'eera inni aara yaasee keessaan bokhaaree yaase jechuudha. Fuutanii ibidda qannaftanii jechuudha. Dhageessanii